ani jireenya kiyya keessatti akka torbee kanaa jechuudha. Qoramee sin beeku, qoramuu sin fedhu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Hordoftoota koo akkam nagaa jirtu fayyaa keessanii fayyaa akka taatan egaa abdii guddaan qaba jechuudha. Yeroo hunda yeroo kamuu nagaa taa'ee isiniin jedha, nagaan isinii hawwa. Like xinnoo gidduu kana hin turre badeen ture normally guyyaa lama har'a guyyaa sadaffaa koodha. Video gadin dhiisne egaati xiqqoo torbee kana haalli ture ni ulfaata ture, challengeewwan garaagaraatu ture. Gaaffiiwwan garaagaraadha kan nuti namoota garaagaraarraa akkasuma immoo sammuu keenyaas dabalatee sammuu koos dabalatee jechuudha. Gaaffiiwwan garaagaraadha kan inni keessummeessaa ture jechuudha. Torbee kana xinnoo challenge qaba ture haalli keessa ture. Maaliif baddee maaf video gadin dhiistu maal keessa jirtaa maalirra jirtaa namoonni naan jettan hedduun keessan jirtu jechuudha. Karaa keessaan dhuftanii warri na dubbistan warri na gaafattan jechuudha. Egaati jaalala obbolummaadha waan natti agarsiiftaniif dhiphachuun koo waan isin dhiphiseef thank you so much. Onnee makiyyaarraa jechuudha. Guddaanaa galatoomaa jechuun barbaada. Sarara darbeen kan hin qoramne immoo du'aa yoo tonaa gootanii hedduu natti tola jechuudha. Hedduu natti tola, hedduun gammada jechuudha. So qorumsa ammaa ta'uu hin dabarse. Gaaffiilee ulfaatu wayii kan silaati. Namni gaaffii akkanaa ni gaafatamaa gaaffiilee jedhaman jechuudha. Erga wanti tokko darbeeti, eega wanti tokko ta'ee booda irra deebiteen qorame. Irra deebi'ee gaaffiin isin gaafatame. Eega darbee booda happiin godheera, itti yaaddee miti, barbaaddee miti, ta'eera wanti suni. Bakka waan ta'uu qabuuf ta'ee jira. Isa booda immoo irra deddeebi'anii gaaffiiwwan silaatii ati deebii kennuufii hin dandeenye. Bishaan takka jigee ol qabuun ni danda'ama. Bishaan yeroo dhangala'ee ol qabuun haaruun ni danda'ama. Itti deebisuun ni danda'ama. Akka ture sanaan, akka boca isaa sanaan, akka jalqaba ture sanaan deebisuun ni danda'ama. Hanga ta'e wayii irraa hir'achuun isaa hin oolu jechuudha. Oliis qabu. Deebisee yoo ta'u nuufuu danda'ame bakkuma gaarii wayiitittuu jigee otootti deebisne jennee wanti wayii parsantaa wayii irraa hir'achuun isaa waan hin oolle jechuudha. So gaaffilee adda addaatu nama mudata. Gaaffiiwwan silaa hin eegne jechuudha. Gaaffilee ulfaatoo ta'an deebisuudhaaf kana jettee warra deebii dhabduuf jechuudha. Baay'een keessummeessaa ture gidduu kana keessa jechuudha. Inni jalqabaati maatii makoorranaa dhiyaataa ture. Jalqabuu maal gochuu waan kanatti seente ati? What's my answer? Maaliin maali? Deebiin kiyya maali? Maal jettanii? Maaliin jedhaan? Itti seenee jira, ta'ee jira, deemanii jira, jaalala miti bara. Ilaal, isteeppii hedduu qaxxaamuree gaa'elarra ga'e. Wal fuudhanii jira. Sooreedii, deedinu, yaala qallat guddeenu, yaa baqqaallat guddeenu. Bakka duuba deebisuun hin danda'amu. Waan kana jechuudha. Duuba si deebisanu akka bishaan reef jennee sana taa'aa jechuudha. Wal qabuun hin danda'amu jennee bare bishaanicha. Sooreedii dhangala'eera waan ta'eef jechuudha. Maaltu waan kanatti seenii siin jedhe siin jalqabu? Maaliif itti seentee naan jedhe? Jaalalatu nama raachee, hirriba na dhorkee, nyaata na nyaachisuu na dhorkee, amala badaa, amala fokkataa wayii naa kennee, amala sana ittiin dhiisuudhaafiin kanatti seene jedhaani. Yaadeen ture akkasii jechuudha. Haayee bakka na dhiisaa nan jaaladha jechuufis yaadeen ture. Haadha keetiin immoo akkasii jettu. Kun ta'u. Gaggaadha. Haayee gabbaadha. Nan eebsi namni tokko ta'ee malee. Maaltu itti seeni siin jedhe? Waanuma akkanaatti maaltu siin jedhe jalqaba? Seente, tole jenne, callifne, bira darbine. Isa booda immoo dhiisii warra kana dagadhuu bayi waan kana keessaa siin jenne. Gara seeraa deemna yeroo ati dhaamte sanitti gara seeraa deemna jennaani lakkii jettee qabaan si dadhabee araara malee hin ta'u jettee haayee araaramtanii jirtan. Ammas ga'eera. Biyyin kun sirraa hafan.
dhiifama naa godhaa warri shamarran dhiifama naa godhaati uummamaan laan jette isinitti fakkaate garuu dhiifama naa godhaa jedheen jira ammaas irra deebiidhaan jechuudha. Dubbiin dubartiidhaan kaatee akka harree malaaxaati. Harree madaa qabdu dugda seerraa jechuudha akkasiiti. Cirriin dhuftee sa'aatii kamittuu kan loon nyaattu wayii jirti. Allaattii dhuftee sa'aatii kamittuu achirra teessee taana dhiigsuun isiin oolu, madeessuun isiin oolu. Sa'aatii kamittuu jechuudha. Sa'aatii kamittuu ispeeshaalii guyyaa guyyaa. Harreen sun madaa xinnoo ofirraa qabaattu, xinnoo ishii madaa ofirraa qabaattu. Yeroo kamuu nyaatamuun ishii akkuma itti fufettee yeroo kamuu numa nyaatamti. Cirriin sun numa ishee dararte yeroo kamuu jechuudha. Harreen sun utaalte taanaan abbaan harriitti maal jedhaa cirrii turre taa'ee jira dhaqaa akkas godhaa. Sababa dubbiin akkasanii dubbii shamarran kaate sirraan dhaabbattu yeroo kamuu umuran qabu. Ati xumurtee baay'ee odoo jettee sii xumuramuu hin danda'amu. Sanuu yeroo dhiisuu qabdutti dhiisuu dhiistee miti otoo dhiistee sin dhiisu. Dubbiin shamarran xumuran qabu. Xumurri isaa waa balleessuudha wanta wayii argaa jirtu haga lubbuu balleessuutti deema. Wanti shamarran dubbiin shamarran kaate. Especially dubbiin jaalalaan kaate jechuudha. Kana naa kaastee uumaan tiyya jechuudha. Waa tokkoon dubbachuuf bakka kanaatti. Gurbaan wayii gidduu kana intala wayii jaallatee I think kubsattee waggoota hedduu fi kaleen ishii feel godhee waggoota hedduuf mana yaalaa deddeebitee daayilisis gochaa turte kalee ishee dhiqsiifachaa turte irra deddeebiidhaan. Hin danda'amne feel godhee jijjiiramuu qaba jedhame. Gaafa kana ati ishee kalee kennuudhaaf yaaddee turte umriin kan kee waan deemeef kennuu hin dandeessu jedhani. Argitanii jirtu jedhee yaada sooshaal miidiyaa irra deemaa jira gidduu kana. Obboleessi ishee kennuudhaaf jennaan dhiibbaan dhiiga isaa ol ka'ee jira xinnoo inni isin ulfaataa jedhame. Fayyaa isaa irratti rakkoo fiduu waan danda'uuf jechuudha. Sabooda nama raayidiidhaan isayyuu tola ishee deddeebisaa turetu ture yeroo dheeraa jechuudha. Ishee deddeebisaa ture. Gaafa intala kanaa fi kalee inni barbaachisa jedhamu ani nan kennaa jedhe gurbaan kun kalee baasee kenneef. Isheen garuu waan isheen gootee argitanii jirtan. Suuraa dubbii jaalalaa. Ila dubbii jaalalaa hamma isheen deemtu. Ila hamma isheen ulfaattu. Dubbii jaalalaa ta'a. Baay'ee ulfaatti. So more waan dubbiin shamarran kaateen dhaabattu sanaa wal qabatee xinnoo waan maachi godhee waan natti fakkaateef. Wanti kana waan hin kaaseef jechuudha. Irra caala garuu jaalala isa dhugaatiif hamma kanatu deema. Hamma kana jechuudha. Hamma kana. Anis kanumaa fi qorumsa ulfaataa dabarsaa jira jaalalumaa jechuudha. Waan addaa waliin qabu hin jiru. Hayyuu waan addaa qabaattee miti. Waan addaa shamara kaanirraa jechuudha. Intalayyee nagara ilaata. Indoo mataa irratti ilaalchi. Ree qayyisee zinaatu nutti machi. Razam yaarisee zinaatu nutti machi. Filannoon koo nama akkasii sana ture jechuudha. Yaa jaalalli silanaaf fileera. Kaniin ulaagaa jaalalaa sana jala hiriire jechuudha. Sara darbeetii gara dhimma kootti gaafa deebi'u harmeen koo gaafii akkasii na gaafataa turte. Maatiin Sa'idoodha. Ilmi dhiiraa sababa kee manatti galee ciisaa jira hojii isaa irraa. Sababa kan kee miidhamaa jira. Sababa kan kee qorumsa hamma kana ga'u keessummeesse. Sababa kan kee ijoollee isaa maatii isaa dagatee. Sa'idoon naan jechaa jiru. Otoo ati fuutee waan kanatti galchuu dhabaatte mucaan kun silaatii har'a jireenya tasgabbii hin qabne jireenya borcamaa kan jireenya kan qabne kan hin jiraatu ilmi kiyyaan haati isaa obboleessi isaas akkasuma jechuudha. Maaltu kana si yaachise? Maal yaannaan kana yaadde? Maal dogoggora kiyya waan ta'eef homaa gochuu hin dandeenye hin jallise. Haati hanga barbaade ilmi ishee guddaa ta'u yookaan intalli ishee guddaa taatu akka
daa'ima firee tokkotti ilaalte akka daa'ima xinnoo tokkotti ilaalte jechuudha sheerarraa ilaalte sheerarraa deebii kootu dhabame maaliin jedhu dhabame ay ilma keettiin dhala lammaffaa sii fuusisuu fi naaman ayas keetu hin deemsisu hin ulfaata. Inni biraatii maatii maayyuu mataa isaanii maqaa keeti jedhu ani immoo ija ulfaatoo diinalleen jedhuun normaalii ijoota ulfaatoo ijoota gaafii na gaafatan beeqaanii marfamee jira. Namni ija lama qabaame. Innaa walumaa galatti ija ulfaatan ijoota gaafii baatan hedduun keessummeessaa jira. Mana galuu gaafii kanatu na mudata. Ala gadi bahu gaafiiwwan kanneentu na mudata. Normaalii kana dura kaameraadhaan waraabaa ture. Kaameraadhaan kan inni waraabaa ture amma garuu bilbila koo inni waraabaa jechuudha. Viidiyoo isaa isaan bira dhaquu waan hin dandeenyeef jechuudha. Wanti hin hiikkatin wanti furmaatan argatin waan jiruuf jechuudha. Na ትንሽ ከብዶኛል natti ulfaatee jira. Deebii kana jedhee waan hin deebisu dhabeen jira. Iddoo kana keessa kanatu furmaataa kanatu kana ta'uu qabaa waan jedhu wa'ii na jalaa badee jira. Darbee immoo kan isaanii caala kan sammuu koo na gaafatu. Isaan jalaa gadi ba'uu danda'a. Warra alaa sana jalaa immoo gara manaa ol deemuu hin danda'a. Sammuu koo jalaa immoo bakka dhabuu qabu. Iddoon deemuu hin qabu jechuudha. Tasuma yeroo hundaa na hojii jira. Baasii ofirraa lafa kaa'uu hin danda'u. Sammuun kiyya surree kiyyaa miti yookaan shurraabii kiyyaa miti. Baasii ofirraa lafa kaa'uu hin danda'u. Yeroo kamuu bakkaan socho'u kamittuu sababa isaatiif socho'aa mire. Gaafii na gaafata. Maaltu waan kanatti seeqee? Maal shamarree ayyuu duwwaadhaa? Maali wareegama hamma kanaa kan faluunii? Baatee nama biraa maan jaalatiinii? Maaliif hoggaa kana guutuu ishee eegdee? Maaliif wareegama hamma kana kan faltaa? Isaan alammoo piraankii qofaanii kan adda baasan nama jaalatu kan ittiin baranii piraankii yoo goote qofaadhaayi. Karaan biraan turree, daandiin biraan turree, haalli silaa akka isheen si jaallatuuf si jibbitu ittiin adda baastu kan biraan turree. Maal jedhu sammuu? Maal deebisu? Deebiin koo maal? Akkam godhu? Otoo siin taatee maal godhu? Mee nallee na rabsinaati. Humnaa oliis na jajinaati. Laayik obboleessa keessan kanaaf mee furmaanni kanaa waan ta'u naa sadara keessa. Bakka deebiinsi. Namni yoo dhiphatu namni gammadu hin jiru jedhee yaada. Normaalii akka namummaatti gaafa yaadne jechuudha. Akka namummaatti sammuu namaatiin gaafa yaadne yoo namni rakkatu wow, ebalu rakkatee jira. Oh my god. Yaa Rabbi. Balanni keetii baga rakkatee baga yaaddare namni jedhu jira jedhee yaadu. Sammuu namaatii yoo yaadne sammuu sosirriidhaan yaada. Sirrii namni sirriin hin qaba jedhamu wayiitiin yoo yaadne jechuudha. Na no challenge jira. Like natti ulfaatee jira. Mee waan furmaata. Otoo isin taatee otoo gaafiin kun like nama badii kana balleessi. Wanti kun uumamuu isaatiin jireenyi isaa iddoo akkana ta'u. Even maatiin kiyyaa fi ayyuu ijaan taaneen ol ilaalu. Dabree aniyyuu jireenya akkanaa jiraachuudhaaf otoo isinii rakkoo taatan nama jalqaba rakkoo sana uumee taatan karaa kamiin keessaa wanti isin furmaata jettanii lafa keessaa kan isin irraa barbaada.
tolan arrabsine tasgabbiidhumaan akkasiin deebinaa kennatuun barbaada. Hedduun isin jaalladha. Hedduu takkaan isin kabaja dhugaa dubbachuudhaa fi ani badaa fooloos walitti qabachuudhaaf sabskraayibii maddaa wayii fedhee fi waddaa wayii fedhee maal miti normaalii. So like jireenya mukiyya sasabiitu kana waan ta'eef kan isin mari'achaa jiru. Homaa wanti addaa waan an barbaadu hin jiru seriously. Maallaqa addaa YouTube irraa argattu wayii isin jiru. Normaalii yoon argadhe natti tola bifa kanaanii miti garuu kan inni maallaqa manii meeqachuu barbaadu kan maallaqa oomishuu barbaaduna. Mee furmaata waan jettan kanaa hedduun isin jaalladha. Salaamu alaikum.